mulata ilana tuke mulata ataji bode mulata oromo rafa wagatu pata sele karana gae tai galmana gae kadate ta wagarade alufi wagatamla inde kudubi ofi kafalasama amanti waaqeffannatti qaalloon duree amantiitiin kanaaf sirni amantii wal qabatu hundi karaa isaaniitiin qajeelaam abbaan gadaas ebba qaalloon gadoomuun isaa labsamaa fi ayyuuleen seenaa fi qorattoonni seenaa amantii sirnaa fi duudhaa Oromoo yeroo garagaraatti akka qoratanii barreessanii fi dubbatanitti qaalluu fi kallachi waaqaa jedhuun amantii fi sirni gadaa Oromoo laafaa deemee booda erga caffeewwan muudaa sadan Oromoo muuda isaanii akkan gaggeessine dhorkamanii booda qaalloon iddoo dhabaa deemee muuda mormorirraa dhiibbaa fi dhiibamaan gara muuda Finfinneetti kan dhufe caffeen muudaa Oromoo achiis gara muuda Walaabootti godaanuun caffee muudaa Oromoo qaalloon akka baakkachaa deemuuf sababa guddaa ta'eera. caffeewwan muudaa ulfina dhabaa deeman qaalloowwan kunneenis isuma waliin ulfoo fi ulfina isaanii dhabanii caffeewwan muudaa fi qaalloon ulfina dhabnaan ammoo amantii Oromootu ulfina dhabeem qaalloowwanis akkasiin hir'achaa ayyaantonni ammoo dabalaa baay'achaa deemanii jalala fanto mulata ilana tuke mulata ataji abbachuun qaalloo baay'achuu ayyaantootiif sababa ta'anis akka duudhaan Oromoo hin banne akka sirnii fi sirbi eenyummaa fi amantiin isaa jalaa hin bannee fi irraa hin mulqabneef hojiiwwan seenaan hin daganne hedduu hojjetaniiru. ayyaantuuwwan kunneen abbaa itti amaneef malaa fi maltee himanii fi maqaan isaa ganamaa akka jalaa hin banne ammachiisaadhaan daa'imman isaanii sirnii fi amantiin maqaa irraa mulqeef maqaa Oromoo moggaasaa fi eenyummaan sabichaa akka hin banne bu'uura jabaan jimne dhaabaniiru. qaalloon dur ture bifa amma Oromiyaa bal'oo keessatti beekamu miti. qaalloo fi ayyaantuun karaa hedduun adda ba'uun qaalloon damee shan qabaam kun immoo yayyaba waaqaa wajjin walitti dhufaam. jalala fanto mulata ilana tuke mulata ataji yamni uumamaa shaniin deemaam shanan quba harkaa fi quba miilaa shanan qaawwaa mataa shanan ijaarsa qaama namaa yookaan miila lamaa harka lamaa fi mataa shanan gadaa shanan gogeessaa shanan dibbee qaalluu fa'aatiin kun immoo ijaarsa waaqaatiin waan uumetu yeroo hedduu shaniin deemaam. Oromoon uumama isaa keessaa waaqa biraa akeeka wayii ta'uusaa mul'isaam. Oromoon qaalloon jalqabaa waaqaa bu'e jedhaam. akkamiin waaqaa bu'e yoo jedhan namni beeku hin jiru bu'ee arge malee. qaalloon jalqabaa waaqaa bu'ees maqaan isaa uraantee dagaa yookaan urrii dagaa jedhama. hiikaan isaa kan urrii keessaa argame yookaan dhalate jechuudhaam. urriin duumessa irraa adda yoo ta'u olliifaam jirbii fakkaatee yeroo lafa uwwisu duumessi lafarraa ol siqee dukkanaa'ee bokkaa qabatee kan deemuudhaam. qaalloo kana jalqaba kan arge warra ilmaa wayyuu baanoo kan ta'an warra waataati jedhamaam. waata ololaa bobba'ee jechuun horiin isaanii bineensa bosonaa waan ta'eef kan akka kanniisa bosonaa fi kan kana fakkaatan barbaacha bobba'anii adeemsa keessatti dhufan jedhuun. jalala fanto mulata ilana tuke mulata
adeemsa kana keessa urriin qal'atee lafaa ka'ee samiitti duumessaan dhaabbatu arganii itti dhaqanii tulka yookaan ifa urufaa keessatti argamanii kaasuuf yeroo itti hidhatan ni dhabanii hordofanii bira yookaan qabuu dadhabnaan dukkana urrii keessaa ifa kana itti ba'uu dadhabanii guyyaa 3tti fixee waan silaa qabeenya wayii argatan itti fakkaates ture amma akka humni waaqaa keessa jiru hubatanii nuuf hin taane jedhanii gosatti mannaaf deebi'anii gosti dubbii dhaggeeffatee hayyuu fi maanguddoo filatee dubbiin akkas akka hin taane itti himamee garuu immoo yoo irraa fagaattee dhaabattu ni argitaa itti sixxummoo qabuu hin dandeessu isaanillee fala dhabnaan raagatti dhaqanii fallimamee fi akka qaalluun waaqarraa bu'u ni hubatanii. Rakkachuun qaalluu baay'achuu ayyaantuutiif sababa ta'anis kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti dhiibbaan amantii isaanitti jabaatee kanneen ayyaantummaa isaanii gatan akkuma jiran warri ayyaana Waaqni kenneef waliin qufaa ka'aa har'a gaanis jiru. Isaan keessaa tokko ayyaantuu warra Elemoo Dulleetiin. Ayyaantuu fi ayyuun warra Maccaa Kumalaa Fayyisaa Inikkaa Elemoo abbaa isaanii Fayyisaa Inikkaa Elemoo Dullee fi haadha isaanii Gootitti Sanyii Gootaa Leensee Bookaa haadha Siinqee Dasii Fageessaa Dabal Jibittiirraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1910 Amboo ganda Golfofaa bakka Seeqqattuu jedhamutti dhalatanii. Ayyaantuun kun maatii guddaa duudhaadhaan guddate keessatti qananii fi firgiriqiidhaan guddatanii. Maatiin guutuun ollaan gamaa gamanaa yaabduu fardeen furii jiddaa fardeen kotobaa fi dulleelee waan turaniif Kumalaan umurii isaa xobbee ganna 15ffaatti qeexala fardaan eegaleen sanaan booda didaan fardaa hundi isa biratti leenji'uun. Gaafa goojee fi gaafa booree ammoo namuu isa fuuldura kaachisuudhaaf of hin kennuun yoo isaan jiraatan qeexalli ni ho'aamu colleen isaan yaabbatan akka namaa rom'aa gaafa isaan hin jirre ammoo goojeetu qorraam. Yaabduun koomeen beeksisu Kumalaa Fayyisaa Inikkaa fardisaa maqaan caccabsaadhaam. Kumalaan caccabsaa yaabnaan sangaa fardaan kamuu ittiin hin morkatullee isan injifatu. Yaabbattuun fardeen mirree Kumalaan maqaa masoo kan farda isaa bara dargaggummaatiin jireenya isaa guutuu waamamee kumee abbaa cabsii jennaan dursa sammuu namaatti kan dhufu Kumalaa Fayyisaa fi farda isaa caccabsaadhaam. Sangaa fardaan abbaa cabsii kun bifti isaa bulloodhaam garuu immoo farda caaluu kan cabseerraan ba'u waan ta'eef Kumalaa abbaa bulloon osoo hin taane abbaa cabsii jedhanii hiriyoonni isaa waamuu filatanii. Ilmi dhaabbii fi dhaabbata tole Kumalaan ilma obboleessa isaa Giraasmaach Faajjii Inikkaa fi firoottanii fi hiriyoota isaa waliin yaabeeraa waraanes fardarraa kuffisee fardaaf kooraa duwwaa galcheera. Kanaanis maqaan isaa guutuu kuttaa'ee hanga Abeebeetti Abeebee hanga Sadan Liibanitti ol ka'ee dhaadeffameera. Maqaa isaaniin sirbameera, maqaa isaaniin geerarameera, maqaa isaaniin wareegameera, maqaa isaaniinis kakatameera. Kana qofaas miti guutuun Shawaa Lixaa akka isaaniitti ilma jabaa dhalfachuudhaafis hawweera. Ilma akkasaa waan isiifaa kennu jedhees ittiin wal eebbiseera, waliifis kadhateera.
kumee gaafa goodaa koluu kumee gaafa goodaa bichoo kumee gaafa goodaa meettaa kumee gaafa goodaa qamaxxee kumee gaafa ejersa lafoo kumee gaafa inxooxxoo kumee gaafa bokkuu xulee kumee gaafa ilfataa fi awwaaroo jedhamee maqaan isaa leellifameera. Ayyaantuun kun hanga gaafa hirkatanitti goota warri gamaa ittiin dhaadatu warri gamanaa immoo itti abdatu ta'uudhaan utubaa seenaa fi gaarummaa dhaabbataniiru. jalala hanto mulata irana tuke mulata namni ganamumaan garaan harree kun umurii malee jaarsa beekaa umurii malee abbaa dhugaa fi araarsaa gosaa ta'uudhaan gurri isaanii tuulamaa fi macca biratti baay'ee guddatee mul'ateera. Malaa Fayyisaa gaafa umuriin isaa warroomuuf ga'uu duudhaa akaakilee fabaabilee duudhaa fi sirna akaakayyuu fi abbaa isaa guutee akka ayyoo fi abbootti intala warraan Oromoo kan gita isaanii intala biyyaa intala warra salgana beebee sanyii warra gootaa warra zawga booji'aa warra ayyuu warra Oromoo bira darbee Afrikaadhaaf asxaa bocee intala warra ayyaantuu warra jijoo gabataa xajjituu dhaabaa goojee waliin ni warroomanii. jalala hanto mulata irana tuke mulata Roommiin gaa'ilaa abbaan isaanii deebisanii uuman kunis hidhata seenaa warra daadaa fi warra abeebee hidhata seenaa elemoo dullee fi jijoo gabataa waliin qaban deebisee haaromseera. Seenichis akkas ture. Daadaa fi abeebeen torban kuttaa'ee keessaa ilmaan haadha tokko ilmaan buluudootiin warri elemoo dullee fi jijoo gabataa immoo daa'imummaa irraa eegalanii bu'aa bahii jireenyaa waliin dabarsanii waliin guddatanii. Ayyaanni isaanillee giiftiin elemoo fi giiftiin jijoo fottoqaa walii waan ta'aniif ayyaana tokko waliin qooddatanii ayyaantummaa isaanii dhaloota har'aatiif dabarsanii. Kana malees abbaan Kumalaa Fayyisaas ayyaantuu warra elemoo fita waraarii Fayyisaa Hinikkaa fi ayyaantuu warra abeebee allabbaa xaafaa akka obbolaatti waliin jiraachaa waan turaniif jaalala waliif qabaniif jecha obbolaa lamaan fuudhanii firooma jabaaf jaalala guddaan waliin jiraachaa turanii. jalala hanto mulata irana tuke mulata Malaanis kanaaf intala warra abeebee xajjituu dhaabaa goojee fuudhuudhaan seenaa warri elemoo dullee fi warri jijoo gabataa waliin qaban seenaa daannii fi abeebeen waliin qaban irra deebi'anii haaromsuun firoomaan cimsanii. Ayyaantuun kun erga warroomanii boodaa jabana yeroo fi sirni eeyyameefitti ajjeesaadha. Warra abbaa mirgaa abbaa faachimirree abbaa faachaa arbaaf gafarsaatiin iddoon isaan itti duulanii adamsan ammoo Jimmaa hanga geeraadha hanga Nacisaaritti duuluun bitaan osoo hin taane mirgaan galaniiru. Isaan kana qofa osoo hin taane maajiittis duulanii faacha qabu. Kana qofaas miti maajiittis duulanii faacha mirree qabu. Erga duula maajii adamoo arbaaf gafarsaan galanii booda qabsoo abbaan isaanii fita waraarii Fayyisaa Hinikkaa sirna mootii irratti gaggeessaa turan tumsuudhaan mirgaa fi daangaa Oromoo kabachiisuuf qabsaa'aniiru lolanii lolchiisaniiru. Abbaan cabsii firoottan isaanii qabsoodhaan beekaman kanneen akka Giraasmaach Fayyisaa Hinikkaa, Badhaadha Dilgaasaa, Mogoraa Tuujjoo, Nuurasaa Tuujjoo, Goobasaa Tuujjoo fi Zawga Booji'aa fa'aa waliin qabsoon isaan akka naannoo Ambootti taasisaa turan galaa seenaa dhaloota kanaatiin. jalala hanto mulata irana tuke mulata Malaa Fayyisaa yoo Oromoon tooftaa qindaa'een qabsoo wal fakkaatu guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessuuf yaalu abbaa isaanii Fayyisaa Hinikkaa waliin qabsoo waldaa Maccaaf Tuulamaatti makamanii hangafoota qabsoo waldichaa wajjin gahee olaanaa ba'aniiru. Haaluma kanaan hora guddaa waldaa Maccaaf Tuulamaa gaggeessummaa Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruutiin naannoo Buraayyuutti taa'ame irratti abbaan isaanii akkas jechuudhaan haasaa xumuraa haasa'an. Yaa Taaddasaa Birruu, yaa Alamuu Qixxeessaa, yaa ijoollee
ilmoon harree wanta jetti dhageessanii akaakayyuu keenyatti ni fe'atanii haadhaa fi abbaa keenyattis ni fe'atanii nuttis fe'atanii ilmoo keenyatti darbuuf adeemaa jiru. Garuu diduu qabna. Ammaan booda nutti fe'atanii ilmoo keenyattis hin darbanii amma makiinaan dhufeeraa makiinaatti fe'atanii jette ilmoon harree jechuudhaan haasaa kaan dammaqsu kaan immoo onneessu haasaanii. Haasaa abbaan isaanii taasisaa turan kana haalaan caqasaa kan turan abbaan cabsii umurii dargaggummaatiin abbaa isaaniirraa qabsoo dhaalanii bakka abbaa bu'uudhaan waldaa Maccaaf Tuulamaa keessatti gahee abbaan isaanii ba'an dabalaniiru. Abbaan isaanii Fiita Waraarii Fayyisaa Inikaa boodarras ittaansuudhaan Kumalaa Fayyisaa sirna mootii aadaa Oromoo mancaasaa ture dursanii jala dhaabbachuudhaan aadaan Oromoo naannoo isaanii jiru kanneen akka sirna gadaa, sirna bokkuu fi sirna saambaloo akkasumas ayyaantummaan haaluma dura tureen itti fufsiisuu irratti xiyyeeffatan. Sababiin isaa of ta'aatu namaaf ta'a. Fiita Waraarii Fayyisaa Inikaa sirna mootii fincilanii uummatas fincilchiisaniiru. Isheen gadaa keessan gataanuun jettu, isheen aadaa keessan gataanuun jettu, isheen amantii fi ayyaantummaa keessan gataanuun jettu ofuma ishiitiiyyuu haa baddu kara deemtuudha jedhan. Eenyu taateetu warra abbaa biyyaatiin eenyummaa keessan gataa jetti jedhanii dheekkamuudhaan uummata gurmeessanii finciloota garaagaraa qindeessaniiru. Warri isaanii morkataa turanis nutis isin hin tuqnu isinis nun tuqinaa akkuma duriitti ofii keessaniin wal bulchaa jechuudhaan waan duubatti baqataniif uummanni naannoo Amboo osoo aadaa isaa hin gatiin osoo sirna gadaa fi ayyaantummaa ofii hin dhiisin eenyummaa isaanii tursiifataniiru. Fiita Waraarii Fayyisaa Inikaa uummata naannoo Amboo akka sirna gadaatti bulchaa turaniiru. Abbaan cabsii bakka abbaa isaanii bu'anii hanga gaafa hirkataniitti uummata naannoo Amboo aadaa fi ayyaantummaan bulchaniiru. Bara darguu keessas Kumalaa Fayyisaa sirnicha irratti qabsaa'uudhaan mootummaan darguu olaantummaan humna isaa cimsachaa dhufuun adeemsa qabsaa'uu hedduu galaafate keessatti Kumalaa Fayyisaa fi Zawugee Booji'aa irratti sa'aatii wal fakkaataatti waraana banuun Zawugee Booji'aa ajjeesuun falmii hadhaawaan booda Kumalaa Fayyisaas to'atanii Karchallee Ambootti ni darbatanii. Abbaan cabsii abbaa fi haadha umuriirraa gan qe'ee waan qabaniif akkasumas qe'ee ayyaan qabeessa ulfoon guutame kana hin balleessu jechuudhaan adeemsa dippiloomaasii sirna dargii waliin taasisaniin ji'oota muraasa boodaa hidhaadhaa ba'anii abbaa fi haadha isaanii kunuunsuuf carraa argatanii. Bara 1976 keessa garaagarummaa ji'a tokkoon haatii fi abbaan isaanii waan boqotaniif haadhaa fi abbaa isaanii sirnaan gaggeeffataniiru. Baruma haadhaa fi abbaa isaanii gaggeessan sana jechuunis bara 1976tti ayyaanni abbaa isaanii waan isaanitti bu'eef guyyaa sana hanga gaafa hirkatanitti ayyaantummaan bulanii bulchaniiru. Ayyaantummaa isaanii kanatti namoota jilaa fi jaatanii qabaniif maallaqa midhaanii fi sangaa kennuudhaan rakkoo tokko malee akka jila qaban jileeffatan isaan
gaachananiiru. Namoota qeexala fardaa jaalataniif abbaa sangaa fardaa taasisaniiru. Kana malees qe'een isaanii yeroo mara ganamaa hanga galgalaatti sirna jabboo, sirna ittiin dhugaa dhokate ifa baasan, sirna yakkamaa lukoo waamsisanii ittiin naalchanii sirreessan, sirna gumaaf gumee ittiin baasanii fi kan wal dhabe ittiin araarsaniin beekamu. Dhugaa dhokataa manni murtii baasuu hin dandeenye qe'ee isaaniitti garuu dhugaan dhokatee afuu hin danda'u jedhama. Sirna jabboo qe'ee isaaniitti ittiin uummata araarsaa oolaniin alattis bokkuuwwan gadaa fi sirna saam'aloo kanneen akka bokkuu xulee, bokkuu amboo, bokkuu koluu, bokkuu cobii, bokkuu qorichaa fi bokkuu walisoo waliin walitti dhufeenyaan hojjechuudhaan yeroodhaa gara yerootti dhimmoota jireenya hawaasummaa irratti seera tumsiisanii hattuun akka hin jiraannee fi namni akka waliin ajjeefne gochuudhaan nageenya uummataa waliigalaa eeguu fi eegsisuu danda'aniiru. Uummanni naannoo Amboo caasaa aadaa, caasaa ayyaantummaa fi caasaa sirna gadaa kanatti dhimma ba'een jiraachaa waan tureef uummata safuu fi safeeffannaa waliin jiraatu ta'uusaas mirkaneessaniiru. Uummanni akka aadaa fi duudhaa Shawaa Lixaatti nooruu fi ni baruu jedhee xinnaaf guddaan safuun akka buluuf ga'ee dachaa ba'aniiru. Galmi qaalluu harka isaanii jiru kan isaan keessatti uummata tajaajilaa turanis galma Seeqqattuu, galma Guutee fi Adaamii, galma Tofee, galma Somboo, galma Wacan, galma Kilbee, galma Urga'aa fa'iitiin. Galmi Baddeessaa, galmi Leencaa, galmi Gudarii fi galmi Siddisaa walumaa galatti 11 ta'an galmoota isaaniitiin. Kufaatii sirna Dargii boodas yeroo raafama sirnaa jaarsolee biyyaa aanaalee ollaa keessa jiran Amboo hanga Jalduu, Gindabaratii hanga Meettaatti maanguddoota walitti fidanii gurmeessuudhaan caasaalee sirna bulchiinsa aadaa eeraman kennaniiru. Yeroo ce'umsaa sanatti hattuun uumamee akka uummata hin saamnee fi namni akka waliin ajjeefne uummata tasgabbeessanii nagaan akka bu'u taasisaniiru. Ayyaantuu Kumalaa Fayyisaa haadha warraa isaanii addee Xajjituu Dhaabaarraa ijoollee dhiiraa 8 fi ijoollee durbaa 10 walii galatti ijoollee 18 horataniiru. Ayyaantuun kun ilmaan akaakayyuu 94 kan akaakilee immoo 50 arguuf carroomaniiru. Ayyaantuu Kumalaa Fayyisaa Inikkaa dhalatanii ganna 105ffaa isaaniitti hirkatanii. Sirni gaggeessaa isaanii ollaa galma Wacan Goodaa Gundootti caamsaa 20 bara 2015 ni raawwatama. Boolla isaanii daadhinaa guutu. jalala hanto mulata ilana tuke mulata ataji bode mulata oromo rama wakatupata sene karana gae tae galmana gae kadate ta wakarade anufi wakatabula inde kutubi ofi bula